harka fuunee kam jirtan daawwattoota keenyaa kun OBN International oduu irraa wajjin amboarsituu Abdilatiif lammiilee Yemen biyya isaanirraa baqatanii gara Itoophiyaa dhufuun jiraataa jiran nageenyi waa hundaaf bu'uuraa jedhan rakkoo nageenyaatiif biyya baqannee kan jedhan namoonni kunneen Itoophiyaa keessa nagaa waan jiruuf hojjennee jiraachuuf carraa argannee jirra jedhan mirkanaa Taaddasaa dabalata qaba. Yemen biyyoottan Arabaa keessaa tokko yoo taatu akka lakkoobsa warra Awurooppaa bara 2015 irraa eegalee wal waraansa waliiniitiin biyya rakkoo hamaa keessa jirtu. Lammiileen ishee hedduun biyyaa baqatanii biyyoottan adda addaa keessa faca'anii jiraachaa jiru. Mandariinaa Huseeniif obboleessi ishee Abdallaan Yemenii gara Itoophiyaa baqachuun magaalaa Adaamaa keessa jiraatu. Mandariinaan hiriyaa ishee kan Itoophiyaa ayyaantuu wajjin buna danfisuun gurguratu. Yemeniif Siriyaa keessa rakkoon nageenyaa jiraachuu kan dubbattu Mandariinaan Itoophiyaa keessa nageenyi waan jiruuf taa'ee harka namaa eeguurra hojjedheen jiraachaa jira. Rakkoo nageenyaatu biyyaa nu baasee nageenyi waan hundaaf murteessaadha jette. Hafadhu al-salaam ma fi aghla min as-salaam law mas wanti nagaa caalu hin jiru. Nagaa yoo hin jiran nyaachuu, dhuguu, uffachuun hin jiru. Akkasuma beektani Yemeniif Siriyaa keessa rakkoo hamaatu jira. Anatu jiraata, ati hin jiraattuun hin barbaachisu. Namni namum yoo nagaan jiraate hunduu jira. Uummanni Itoophiyaa nagaa dhabuun bu'aan isaa maal akka ta'e Yemeniif Siriyaarraa barachuu qaba. Nagaa ofii eeggachuun barbaachisaadha. Biyya kiyya nagaan waan dhabameef as dhufne. Asammoo nagaan waan jiruuf harka namaa eeggachuudha jedheen hojjedheen jiraachaara. Itoophiyaa akka biyya kiyyatti ilaala. Uummannis uummata nagaati. Nu gargaaraa jiru. Fuulduraafis dalagadheen jiruu kiyya fooyyessuun barbaada. Obboleessi ishee Abdallaanis Itoophiyaan biyya nagaati. Kanaaf gara kana dhufne nageenyi waa hundaaf bu'uuraa jedha. والله نقول لهم انهم يكونوا يحبوا بعض ويبطلوا العنصريات أنت garaa waliif laafuun barbaachisaadha. Tokko ta'uun dogoggorri yoo jiraate wal sirreessaa deemuudhaan nageenyi dhufa. Nuti biyya keenya nagaan waan hin jirreef as dhufne. Osoo nagaan jiraate gara biyya keenyaatti deebine nuti tola. Itoophiyaan biyya nagaati. Biyya kamiifuu nageenyi murteessaadha. Ayyaantuu Sammaan ammoo lammii Itoophiyaatti Mandariinaa waliin waggaa 3 ol jiraachuu dubbatti. Nageenyi akka jiraatuuf hunduu ga'ee isaa ba'uu qaba kan jette Ayyaantuun hunduu hojii isaa irratti fuulleffachuun yoo hojjete wanti hin jijjiiramneef hin jiru. Wal jibbuu dhiifnee hundi keenya tokkummaan biyya keenya guddisuuf hojjechuu qabnaa jetti. Salam kaleenya biyyoota nangaa yoo salam salaallee. Nageenyi yoo hin jirre ba'anii galuun ni ulfaata. Rafnee kan ka'uu dandeenyu yoo nagaan jiraate nageenyi akka jiraatuuf wal kabajuu fi wal jaallachuu qabna. Harka namaa qofa eeguu hin qabnu. Jabaannee hojjechuu qabna. Namni hojjetu numa jijjiirama. Obboleettii koo kanaa wajjin waggaa 3 ol waliin turreerra. Guyyaa tokko walitti mufannee hin beeknu. Wal gargaarree waliin jiraachaa jirra. Waan guyyaa 3 waliin turree nutti hin fakkaatu. Sababa babal'achuu vaayirasii koronaatiin wal qabatee gatiin bobaa gad bu'uu hordofuun oomisha akka hir'isan biyyoonni bobaa oomishan beeksisan. Alamaayyoo Qannaa gabaas dabalataa qaba. Dhiibbaa vaayirasiin koronaa biyyoota addunyaa irratti geessisaa jiru hordofuun gatiin boba'aa gadi bu'aa waan jiruuf biyyoonni boba'aa biyya alaatti ergan oomisha xiqqeessuu akka danda'an himan. Biyyoonni boba'aa oomishan OPEC yaa'ii waggaa waajjira isaanii guddaa Oostiriyaa magaalaa Veenaa jirutti kamisa ta'an irratti akka beeksisanitti gatiin boba'aa waan gadi bu'aa jiruuf oomisha kanaan dura oomishaa jiran irraa guyyaatti barmeelii miliyoona 1,500 hir'isuuf murteessanii jiru. Kun immoo erga vaayirasiin koronaa tatamsa'uu eegalee fedhii biyyoonni boba'aa bituuf qaban gadi bu'uurraa akka ta'e himameera. Dhaabbatichi akka beeksisetti murtiin ammaa kun walgahii isaanii waxabajjii dhufuu irratti jijjiiramuu akka danda'u himuun murtiin ammaa kunis yoo Raashiyaan mirkaneessite qofaa hojiirra oola jedhan. Ministeerri Enerjii Raashiyaa Aleksaandar Novaak yaada boba'aa oomishuu hir'isuu dhaabbatichi dhiyeesse mormuun marii sana dhiisanii roobii darbe akka magaalaa Veenaa gadhiisanii deeman himameera. Ministeerri boba'aa Iraan dhimma kana ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kennaniin yoo Raashiyaan karoora kana guyyaa muraasa keessatti hin fudhattu ta'e hojiirra oolmaan isaa rakkoo qabaachuu danda'a jedhan. Sababa wal dhibdee daldalaa Yuunaayitid Isteetii fi Chaayinaatiin gatiin boba'aa sadarkaa addunyaatti jiru ji'oota 18 darbaniif gadi bu'ee kan ture yommuu ta'u amma immoo sodaa vaayirasiin koronaa COVID-19 jedhamu uumeen gatiin gadi bu'ee jira. Qorataan dhimma enerjii CGTN akka himetti dhiibbaan vaayirasiin koronaa geessisaa jiru kan yaadamuun ol fedhiin biyyoonni boba'aa bitachuuf qaban hedduu gadi buuseera. Ji'a itti aanurraa eegalee hangam akka hir'isan murteessuun barbaachisaa akka ta'es dubbatan. Awurooppaatti balaliin xiyyaaraa kan haqame yommuu ta'u Jaappaanitti manneen barnootaa cufamaniiru. Xaaliyaanitti namoonni magaalaa keessa socho'aa kan hin jirree fi Iraanii hanga Ameerikaa kutaa biyya Waashingtanitti lakkoobsi namoota du'anii dabalaa jira.
Miidhaan vaayirasiin kun fide sadarkaa addunyaatti dhiibbaa uumaa jiraachuutti dabalataan fedhii biyyoonni boba'aa bitachuuf qaban gadi buuseera. Vaayirasiin kun yaa'ii biyyoota boba'aa oomishanirraanis dhiibbaa kan ga'e yommuu ta'u, sadarkaa dhuunfaatti iyyuu harka wal qabuu sodaataniiru. Saawud Arabiyaan bara darbee hanga boba'aa dhiyeessitu keessaa giddu galeessaan 65% kan hir'iste yommuu ta'u, Raashiyaan immoo 11% hir'isuu ishee CGTN gabaasee jira. Vaayirasiin koronaa biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti akkuma dabalaa jiruun gabaa faayinaansii addunyaa irratti dhiibbaa geessisaa jiraachuu himan. Gabaasa guutuu akka itti aanutti dhiyaata. Sababbii vaayirasii koronaatiin gabaan daldala addunyaa kasaaraa guddaa jala galee jira. Biyyoota tokko keessatti magaalonni fi suuqonni hedduun duwwaa ta'anii jiru. Haaluma kanaan namoonni vaayirasii koronaan qabaman dabalaa waan jiraniif hedduun dalagaa dhiisanii akka mana ta'an, manneen barnootaa akka cufamu, konsertiilee fi qophiileen gurguddoon adda addaa akka haqamu gaafatanii jiran. Kana malees meeshaaleen gurgurtaa adda addaa akka hir'atan ta'ee jira. Keessattuu bakka tokko bishaan dhugaatii fi golkaan afaanii dhabamaa akka jiru miidiyaaleen gabaasee jira. Awurooppaa keessatti magaalaa guddoo Ingilizii kan taate Londanii fi Xaaliyaan keessatti sochiin uummataa hir'atee jira. Gama biraatiin biyya Suudii Arabiyaa magaalaan Makkaa bifa kanaan dura mul'atee hin beekneen duwwaa taatee mul'attee jirti. Ameerikaa kutaalee bulchiinsa Koloraadoo, Teenesii, Neevaadaa, Niwuujarsii, Kaalifoorniyaa fi Teeksaas keessatti namoonni vaayirasii koronaan qabaman 225 yoo ta'an, hanga ammaatti namoonni 14 vaayirasii kanaan Ameerikaa keessatti du'anii jiru. Akka waliigalaatti biyyoota addunyaa garaagaraa 85 ta'an keessatti namoonni vaayirasii koronaan du'an 3,000 ol yoo ta'an, 98 kan ta'an immoo dhukkuba kanaan qabamanii jiraachuu Reuters gabaasee jira. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaa gama keenyaan nagayetti.